nuti ka barbaannu hojii xixiqqoo hojjennee uummata keenya hojjenne jennee dhaadaa oolu. Qabsoon kun hojii nurraa barbaada. Hanga hojjechuu malee kana hojjetaa hin jiru. Warri nu caalees hojii nu caalan. Waan xiqqoo hojjetanii bilisummaa biyyaaf sabaa hin argatan. Jabaannee hojjennu malee uummata keenya gara yaanneen tasayyuu ga'uu hin dandeenye. Har'a yoo dhugnu kana bilisummaa finneessin hin dhumne. Kaleessas rakkoo himanne har'as rakkoo borus rakkoo himataaf. Qabsoo Oromootu xumura argate jennee miti kasi gidduutti argamu. Qabsoodhaa hojjennee uummata Oromootiif dhugaa hojjennee of gowwoomsine. Uummata hin jibbinu. Sirna kan immoo yoomillee mataatti baachuuf hin teenye. Hanga uummanni Oromoo hiree isaa murteeffatutti qabsoo irraa taakkuu tokkollee duubatti hin deebinu. Qaamni fedhayyuu yookaan dhaabni fedhayyuu humnaan biyya kana bulchuu hin danda'u. Gaafa dhugaan Oromoo dabe haqi Oromoo dabe tokkollee eenyumaafuu hin eeyyamu. Rakkoon siyaasa Itoophiyaa akka furamuuf bara dheeraaf yaaliin taasifameera. Bara 1960moota keessa qaroowwan saboota adda addaa keessaa ba'an rakkoon siyaasa Itoophiyaa akka furmaata argatuuf yaadota furmaataa akeekaa turuun ni beekama. Itoophiyaan saboota hacuuccee eenyummaa sabootaa beekamtii dhorkattee humnaan waan ijaaramteef haalli kun jijjiiramee beekamtiin sabootaa akka deebi'u, hacuuccaan gitaa akka cabu, sirni mootummaa akka jijjiiramuuf sochii guddaatu taasifame. Sochiin sunis erga eegalee hanga har'aatti adeemsa keessa jijjiiramoota adda addaa argamsiisaa dhufe. Humnoota siyaasaa sirna mootummaa Itoophiyaa jijjiiruuf qabsoo roga maraa geggeessan keessaa tokko Adda Bilisummaa Oromooti. Adda Bilisummaa Oromoo Dargii lolee kuffisuu keessatti qooda guddaa gumaachee, wayyaanee kuffisuu keessattis bifa adda addaatiin qooda guddaa gumaachee jijjiirama fideera. Adeemsa jijjiiramaa sana hordofee waliigalteen taasifamee sochii siyaasaa keessatti hirmaachuuf hoogganni dhaabichaa erga biyyatti deebi'ee booda waggoota 7 darban siyaasa Itoophiyaa keessatti hirmaannaa ho'aa taasisaa jira. Waliigalteen Asmaraa sun akka hoogganni Adda Bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'u taasisullee waliigaltichi hojiitti hiikamee furmaata waaraa fiduu hin dandeenye. Dhaabichi karaa nagaatiin sochii taasisee aadaa siyaasa Itoophiyaa jijjiiruuf kutannoo cimaa qabaachuusaa agarsiisullee sirni Itoophiyaa garuu haala kana hin simanne. Hoogganoota Adda Bilisummaa Oromoo gara biyyaatti galan keessaa tokko Jaal Abdii Raggaasaa yommuu ta'u, sochii Adda Bilisummaa Oromoo lafa qabsiisanii gara fuulduraatti tarkaanfachuuf qophii taasifamaa ture hawaasa keessa deemuudhaan ibsaa turan. Yeroo kanatti ejjennoo dhaabichaa hirmaannaa siyaasaa isaa fi haala waliigalaa irratti hubannaa gurguddaa uumaa turan. Akkuma beekamu Adda Bilisummaa Oromoo qabsoo siyaasaa fi hidhannoo baroota dheeraaf geggeessaa ture. Gaafa gara biyyaatti deebi'ee siyaasa karaa nagaa geggeessuuf murteeffatu akeekni dhaabichi ganama qabatee manaa ba'ee furmaata argatee yookiin deebi'ee otoo hin taane kaayyoo dhaabichaa bifa hidhannoo maleetiin milkeessuuf murteeffateeti. Akka Adda Bilisummaa Oromoo teessoo waajjira isaa Asmaraarraa kaasee gara Finfinneetti dhufuuf dhiibbaan uummataa fi mootummaa Eertiraa akkuma jirutti ta'ee dhaabichi murtii kana kan fudhate uummata ofii waliin hamtuu fi gaarii dhufu qooddachuuf ture. Adeemsa kana gaarummaa otoo hin taane hamtuun waan mudatteef balaa uummataa fi dhaabichatti dhufu fudhate akkuma waadaa seenee uummata isaa waliin wareegama hadhooftuu kaffalaa jira. Wareegamni kunis adeemsa seeraa malee hoogganoonni dhaabichaa waggaa 5 hidhamuurraa hanga hoogganni ajjeefamuutti kan ga'udha. Jaal Abdii Raggaasaa namoota jalqaba irratti wareegama kana kaffalan keessaa tokkodha. Guraandhala 29 bara 2020 hidhamanii waggaa 5f mana hidhaa keessatti dabarsan. Hidhamuu isaanii dura akkuma biyyatti galaniin uummataaf hubannoo kennaa turaniiru. Haasaa hubannaa uumuu kana qabxii bu'uuraa waliigaltee Asmaraa ibsuurraa eegalan. Haasaa isaanii jalqabaa kana keessatti har'a yeroo dhufnu bilisummaa isiniif finneen dhufne kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo galma ga'eera jennee utuu hin taane adeemsaa fi uummata keenya waliin deemuuf dhufne jedhan. Yeroo sanatti ifni xiqqoon mul'attee turte. Dukkanni guddoon fuuldura akka jiru garuu Jaal Abdii Raggaasaa ibsanii turan. Yeroon kun yeroo namoonni hedduun Oromoon bilisoomeeraa jedhanii galaana gammachuu daakan ture. Dukkana hamaa fuuldura jiru kan argee Adda Bilisummaa Oromoo qofa ture. Adda Bilisummaa Oromoo dukkana kana argee hin callifne. Oromoon dukkana kana cabsee bahuu akka qabu jajjabeessaa ture. Adda Bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa waliin eega chaartaraa bahee wal lolaa ture. Hagayya 7 bara 2018 akka lakkoofsa faranjiitti waliigaltee nuyi fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ta'een waliigaltee goonee lolli akka dhaabatu ta'e. Bifa kanaan yeroo waliigallu Adda Bilisummaa Oromoo nagaadhaan biyya isaa galee sagantaa isaa ganamaa qabatee akka socho'u achirratti mootummaan Itoophiyaa hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo qondaalota miseensotaa fi deeggartoota isaa hundayyuu
nageenya akka eegu addi bilisummaa Oromoos immoo biyya isaa galee nagaan sagantaa qabatee dhufe akka beeksifatu waliigalle. Har'a yoo dhumnu kana bilisummaa finnee siniin dhumne. Har'a yoo isin gidduutti argamnu qabsoo Oromootu xumura argate jennee miti kan isin gidduutti argamnu. Har'a yeroo isin gidduutti argamnu ifa xiqqoo Oromoodhaan mul'atte. Dukkanni guddoo kan jiru keessatti isin gidduutti argamna. Kanaaf qabsoon nu amma itti seenne qabsoo karaa nagaa kun immoo ulfaataa jabaa akka qabsoo armaan duraa ka wareega guddoo gaafatu, ka obsa guddoo gaafatu, ka jabina guddoo gaafatu fuula dura keenya jira. Namoonni hedduun qabsoo karaa nagaa akka waan gufuun tokkollee keessa hin jirreetti yookiin akka waan wareegama hin qabneetti yaadu. Kanaafis yeroo addi bilisummaa Oromoo sochii karaa nagaa taasisu namoonni gariin itti qoosu yookiin akka waan kaayyoo dhaabichaa ganeetti ibsuu yaalu. Garuu qabsoon karaa nagaa wareegama guddaa kan gaafatu, bilchina addaa qabaachuu fi obsa guddaa qabaachuu kan gaafatu ta'uusaa muuxannoon addi bilisummaa Oromoo waggoota 7 darbaniif keessa darbe ragaadha. Sochiin karaa nagaa mootummaaf yaaddessaa ta'uunsaa waan beekamuuf akka addi bilisummaa Oromoo boordii filannootti galmaa'ee seera qabeessummaa hin qabaanne taasifamaa ture. Cichoominni adda bilisummaa Oromoo kan duraa eeboo gamaa gamanaa itti darbatamu, dhiibbaa lolaa fi ololaa maqaballeessii irratti geggeeffamu keessa obsaan darbe waraqaa seera qabeessummaa sana boordii filannoo irraa fudhachuun waan salphaatti ilaalamu hin turre. Mootummaa dabalatee humnoonni siyaasaa Itoophiyaa akka addi bilisummaa Oromoo abdii kutee ammas dirree siyaasaa keessaa dhiibamu barbaadu. Addi bilisummaa Oromoo sochii gama kamiinuu mirga hiree murteeffannaa Oromoo mirkaneessuuf qabsaa'a. Sochii karaa nagaatiin taasisu keessattis mirga kana dhugoomsuuf qabsaa'urraa utuu yaada hin sharafiin qabsoo geggeessa. Jaal Abdii Raggaasaa sochii karaa nagaa taasisuu kana keessatti yeroo 2 humnoota mootummaatiin itti dhukaafameera. Gaafa duraa uummata dubbisuu fi haala siyaasaa hordofaa jiran uummata hubachiisuuf gara magaalaa Baakkoo deemanii sagantaan sun akka hin geggeeffamne waan barbaadameef humnoonni nageenyaa mootummaa dhukaasa bananii saganticha jeequu yaalan. Garuu dhiibbaa sanaan utuu hin sodaatiin sagantaa isaanii geggeeffatanii deebi'an. Gaafa lammataa guyyaa hidhaman mana jireenyaa isaanii keessatti humnoota nageenyaatiin itti dhukaafamee qabamanii hidhamanii waggaa 5 mana hidhaatti dabarsan. Jaal Abdiin haala sochii siyaasaa karaa nagaa irratti waltajjii adda addaa irratti yaada kennaa turan. Qabsoon karaa nagaa gaggeessinu obsa guddaa nu barbaadde. Qabsoon karaa nagaa gaggeessinu mala guddaa nu barbaadde. Qabsoon karaa nagaa obsa guddoo barbaaddi, jabina guddoo barbaaddi, jaarmiyaa guddoo barbaaddi, qalbiidhaan wal hubatanii waliin hojjechuu barbaaddi. Nuti addi bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa gaggeessuu dhufne. Qabsoon karaa nagaa gaggeessinu immoo hanga Oromoon bilisa ba'utti, hanga uummanni Oromoo hiree isaa murteeffatutti qabsoo irraa taakkuu tokkollee duubatti hin deebinu. Nuti qabsoo karaa nagaa gaggeessuu eegalle kaasee seeraa fi haala qabsoo karaa nagaa nu gaggeessisu guuttannee seera biyya kanaa keessatti hanga sochoonutti sababni sodaannuuf tokkollee hin jiru. Hin sodaannu waan jedhes immoo seera biyya kanaa cabsina jechuun miti. Qabsoon amma gaggeessinu kun qabsoo obsa guddaa barbaadu, murannoo guddaa barbaadu, bilchina guddaa barbaadu. Qabsittiin dhugaa barbaaddi, qabsittiin jabina nurraa barbaaddi. Qabsoon kun hojii nurraa barbaada. Hanga hojjechuu malle kana hojjetaa hin jiru. Akkamiin qabsoo uummataaf fiixaan baasuu dandeenya? Uummata keessan akeeka isaatiin gahuu barbaaddan ammarraa kaasaatiin murannoodhaan qabsoo keessan ijaaraa. Kan nurraa eegamu akkuma duraan siniif tuqe amma mala nu barbaada, sammuu nu barbaada, hojii nu barbaada, ijaarsa nu barbaada. Warri ijaarame hin kufu, maaliinuu kufuu hin dandeenyu. Akka amma jirtanitti akka amma jirrutti qabsoodhaa hojjennee uummata Oromootiif dhugaa hojjennee of gowwoomsine. Amma akka of ilaalaa jirrutti qabsoof hojjetaa hin jiru. Akeeka uummata keenyaa dhaabanne kana xiqqoo dagannee waan jirruuf gariin keenya ciccinee qabsoo keenyatti fufnee xumuraan ga'uun dirqii nutti ta'a. Isa kanaaf immoo
hundi keenya yoo qophoofne malee hundi keenya yoo wal gargaarre malee hundi keenya yoo wal qajeelchine malee gartuun tokko namni tokko yookaan namoonni yartuudhaan qabsoon kun fiixa bahuu hin danda'u. Hundi keessan of gaafadhaa. Qabsoo gaggeessaan jira hojjedhaan jira laata jedhaati mee of gaafadha. Akka kaleessaa okkolaa deemnee uummata keenya otoo hin ijaarin hafnee akka kaleessaa bitaa mirga gorree akka kaleessaa homaa miti qabsoon kun homaa nama hundaafuu hin geessi jennee tokko lamaan tarkaanfannee bakkaan hin geenyu. Ammarraa kaanee haa jabaannu waan Oromoon waa milkeessu hin jedhaa. Qabsoon karaa nagaa hojii gurguddaa obsaa fi bilchinaan guutaman barbaada. Karaa nagaatiin qabsaa'uu jechuun waggaa 5 eeganii filannoo irratti hirmaachuu qofa miti. Kallattii siyaasaa qajeelchuu, hamtuu fi toltuu uummata mudatu irratti dura bu'anii hojjechuu, hacuuccaa uummata irra ga'u saaxiluu fi mormuu, hojii dippiloomaasii haala barbaachisummaa isaatti hojjechuu, uummataaf hubannaa siyaasaa kennuu irratti hojjechuu fi kanneen kana fakkaatan barbaada. Qabsoo bilisummaaf gaggeeffamu keessatti immoo daran hojii guddaatu barbaachisa. Jaal Abdii Raggaasaa hojii xiqqoo hojjetanii wareegama xiqqoo kaffalanii bilisummaa sabaa fi biyyaa hin argatanii jedhu. Hojii guddaa uummatichaa fi kaayyoo qabsichaa madaaluu hojjechuutu barbaachisa. Namoonni tokko tokko hojii xiqqoo hojjetanii ittiin boonuu ni lallabatu, seenaan akka isaaniif galmeessu barbaadu ittiin dhaadatu. Adda bilisummaa Oromoo keessatti garuu hojii guddaa hojjetanii iyyuu himachuun baratamaa miti. Jaal Abdiin jabaannee hojjennu malee uummata keenya eessaanuu ga'uu hin dandeenyu jedhu. Warri nu caalan waan jabaatanii hojjetaniif qofa nu caalanii jechuudhaan hojii guddaa hojjechuun barbaachisaa ta'uu kaasu. Qabsoo karaa nagaa kanaan uummanni Oromoo hoggana isaa fi waan isaaf ta'u Oromootu murteeffataadha. Qabsoo bifa nagaan gaggeeffamu keessatti obsa guddoo nu barbaada, sammuu guddoo nu barbaaddi, hojii guddoo nu barbaada. Qabsoon keenya hanga ammaa ka harkifate goota dhabee miti, qaroollee dhabee miti, qabeenyallee haga humnaa dhabee miti. Akkuma sinuu kaaftan inni duraa tokkummaa nu barbaada. Inni lammaffaa immoo hojii qabsoo guddoo nu barbaada. Tarii nuti hojii qabsoo xixiqqoo waan xinnoo hojjennee itti gammanna ta'a. Waan xiqqoo hojjetanii bilisummaa biyyaaf sabaa hin argatan. Wareega xiqqoo baasanii bilisummaa sabaaf biyyaa hin argatan. Kanaaf hojii guddoo ciminaan ka hojjechuu nu barbaada. Hundi keenya qooda fudhannee kaayyoo uummata keenyaa kaafee waliin fiixaa baafnuun jedha. Qabsoon sabaa keessaa akkam Oromoon keessa jiru kana jabaatanii hojjetan malee saba tokko wayitti baasuu hin dandeenyu. Nuti ka barbaannu hojii xixiqqoo hojjennee uummata keenya hojjenne jennee dhaadaa oolla. Warri nu caales hojii nu caalan ajaa'iba biraa fidanii samii irraa gabbu'anii miti kan nu caalan. Kan wal caalleen hojii nuti xiqqeessinee hojii laafina hojjennu isa kana fudhachuu danda'u qabna. Jabaannee hojjennu malee uummata keenya gara yaanneen tasayyuu ga'uu hin dandeenyu. Miseensa taanee deeggaraa taanee hojii uummataa hojjennu qulqullummaa hin qabaatiin dhugaan hin hojjetin. Qabxii jabinaa kana jabaannee halkaniif guyyaa hin hojjetin eessaanuu ga'uu hin dandeenyu. Bara baraan rakkoo himataaf. Kaleessas rakkoo himanne har'as rakkoo borus rakkoo himataaf. Kanaaf waan walitti dhaammadhu kadhuma jabinaan halkaniif guyyaa hojjennee uummata keenya ifatti baafnu siniin jedha. Adda bilisummaa Oromoo mirga Oromoo sarbame kabachiisuuf lafa Oromoo kan bara dheeraaf harka alagaa jiru jalaa deebisuuf qabeenya Oromoo saamamee fi weerarame deebisuuf qabsoo taasisa. Bara 2018 Oromoon bilisoomeeraa jedhanii warri biddeena abjuun nyaachisuu barbaadan gaaffilee bu'uuraa kana utuu ilaalcha keessa hin galchiin dhiichisuutti seenan. Adda bilisummaa Oromoo garuu gaaffilee bu'uuraa kana deebisuuf kan hojjetu ta'uusaa yeroo sanarraa kaasee ibsaa ture. Mirgi Oromoo baroota dheeraa sarbame kan Oromoon hin deeffatiin ammallee hedduutu jira. Biyyi Oromoo bara dheeraa qabame eega gabrummaa jalatti kufee qabame ammallee kan hin bilisoomintu jira. Qabeenya Oromoo eega gabrummaa jalatti kufee kaasee kasaamamaa ba'ee
lafti isaa ka qircamaa ba'e jireenyi isaa ka dhabamaa ba'e aadaan isaa ka xiqqaataa ba'e ammallee kan hin deebinetu jiru. Biyya kana keessatti saboonni hedduun akkuma Oromoo hacuucamaniiru. Addi bilisummaa Oromoo ija Oromoo banee akka bilisummaaf falmatu taasisullee saboonni qaama bilisummaa isaaniif qabsaa'uu hin qabne kan hagaarraallee ijaaramanii hin falmanne hedduutu jiru. Addi bilisummaa Oromoo mirga Oromoo qofaaf osoo hin taane mirga saboota hacuucamoo kanaafis qabsoo taasisa. Saboonni kun baay'een isaanii ollaa Oromoo jiru. Kanaafuu hireen isaanii kan Oromoo waliin wal qabata. Yoo Oromoon mirga hiree murteeffannaa isaa gonfate isaanis mirga kana fayyadamanii egeree isaanii murteeffatu. Oromoonis saboota kanaaf wabii jireenyaa isaaniiti. Addi bilisummaa Oromoo mirga uummattoota akka Oromoo cunqurfamee bakka inni jiruuf akka inni jirutti inni gargaaraa ni tiksaafis. Addi bilisummaa Oromoo mirga silaa uummanni hunduu walqixxummaa qabu hunda ni tiksaafis ni kabajas. Kanaaf alagaa ta'ee biyya Oromoo keessa ka jirus biyya Itoophiyaa keessa ka jiru addi bilisummaa Oromoo ilaalcha gahaa ka qulqullummaa malee ka diinummaa ka jibbummaa kan qabne bakka jirtanii hundattiyyuu ibsuu qabdan jechuudha. Diinonni keenya gaafa nu cabsan aadaa keenya, dhugeeffannaa keenya, sirna bulchiinsaa keenya cabsan. Sirni gadaa eenyummaa Oromoo hunda kan of keessatti hammatedha. Gaafa sirni gadaa cabu Oromoon gabrummaa jalatti kufe. Erga sirni gadaa kun cabee booda Oromoon jaarsolii biyyaa dhaggeeffatee furmaata isaan ka'an fudhatee kallattii isaan akeekan hordofa. Adeemsa keessa garuu mootummaa gabroonfataan jaarsolii biyyaa kanneen muuxannoo fi beekumsa isaaniitiin uummata tajaajilan ajjeesee dhabamsiisuu, doorsisee afaan qabachiisuu, dhumarratti faayidaa xixiqqaatiin bituu eegale. Jaarsi biyyaa dur uummata qajeelchee furmaata akeeku bara dhiyoo kana afaan mootummaa dubbachuu, ergama mootummaa raawwachuu eegale. Nama uummanni jaarsa biyyaatii jedhu dabballee mootummaa ta'e. Yeroo dhiyoo keessa immoo Oromoon bakka irraa cabee hubatee sirna gadaa deebifachuuf sochii taasisaa jira. Mootummaan garuu adeemsa kanaanis waan yaadda'eef harka keessa naqatee kaadiree isaaf ajajamu abbaa gadaa taasisee muudee uummata keessa gadhiisa. Namni akkasii hojiinsaa ergama mootummaati, maqaansaa abbaa gadaati. Namni hedduun kan adeemsa sirna gadaa hin beekne abbaa gadaa jedhamee bullukkoo uffatee bokkuu soofee yookiin bitee alangee hojjechiifatee yookiin bitatee qabatee yaa'a. Keessumaa hojii siyaasaa keessa yommuu seenanitti ajandaa mootummaa qabatanii yommuu isaan dhiyaatan qaamni faallaa mootummaa yommuu didutti abbootii gadaa didanii jedhamee ololama. Waggoota 7 darban kana maqaa abbaa gadaa, haadha siiqqee fi jaarsolii biyyaatiin qabsoon Oromoo baay'ee burjaaja'e. Waraanni bilisummaa Oromoo galuu akka qabu mootummaan yommuu fedhutti namoota akkasii kana itti erga. Waraanni bilisummaa Oromoo yaada kana fudhachuu yommuu didu maqaa balleessuuti irratti oofama. Warri namoota abbaa gadaa jedhaman kana amanee galee balaaf saaxilame. Warri abbootii gadaa jedhaman kun ergama mootummaa raawwachiisuu malee aangoo abbaa gadaa tokkollee hin qaban. Haala kana kan taajjabanii fi ifatan Jaalabdiin dhimma kana kaasanii turan. Mee ilaalaa jaarsa Oromoo dur dhugaa dubbata. Oromoon itti amana jaarsatti. Hangafa jiran keessaa jaarsata hangafa. Jaaroliin Oromoo muuxannoo dheeraa umurii isaanii keessa dabarsan waan hedduu keessa dabarsaniif akka jaarummaatti waan hedduu murteessu jechuudha. Jaarsa qabnaa ilaata guyyaa nama jechisiisu jira. Sirna gadaa qabnaa. Sirni sun nurraa diigamee amma walitti qabaa jira Oromoon. Innumti walitti qabamaa jiru. Sirni kun dhugaadhaan ijaaramaa jira. Sirni gadaan Oromoon ijaaru kun dhugaa Oromoo, haqa Oromoo isa karaa dhugaa sana qabatee jira. Kana sinturra beeka. Gariin abbaan gadaarraa gariin abbaa qabeenyaatu abbaa gadaa ta'aa jira. Gariin waanuma sirni isaayyuu isan galchine aadaa sanayyuu kan hin beeknetu keessa galaa jira. Kanaaf akka adda bilisummaa Oromootti dhugaa Oromoo sana deebisuuf hin qabsoofne nuti. Jibba wal gidduu facaasurraa jaalala jabeeffannee tokkummaa keenya jabeeffannee qabsoo uummata keenya haqaan ga'uu qabna. Addi bilisummaa Oromoo sirna mootummaa irratti qabsaa'a. Qaamonni yaada kana dura dhaabbachuu hin dandeenye dhugaa kana dabsanii
akka waan adda bilisummaa Oromoo saba Oromoo hin taane balleessuuf qabsaa'uutti bara dheeraa haasa'an. Qabsoon Oromoo saba biraa irratti otoo hin taane sirna mootummaa irratti akka ta'u adda bilisummaa Oromoo dursee lafa kaa'e. Kanaafis Oromoon abbaa irree hin baatu. Oromoo keessaas ba'ee abbaa irree kan ta'u irratti Oromoon ni qabsaa'a. Waggoota 5 darban kan ta'es kanuma. Namni Oromoo ta'e tokko biyya bulchee abbaa irree waan ta'eef Oromoon qabsoo irratti geggeessaa jira. Oromoon haqasaa fi mirga isaaf falmata. Eenyutu bulchaa jira utuu hin taane mirga koof ilaalcha akkamii qabaatu qabsoo Oromoo murteessa. Nuti kan morminu sirna. Ammallee taanaan sirna abbaa irree mootii Minilikii kaasee biyya Oromoo cabsee Itoophiyaa kan jedhamtu kanas dabalataan cabsee nurratti fe'e sirni sun akka nurraa ka'uuf malee uummata hin jibbinu. Sirna kan immoo yoomillee mataatti baachuuf hin teenyu. Alagaa dhiisaatiin Oromoollee yoo ta'e abbaa irree Oromoo irratti hin hirroomsinullee hin kabajnullee. Oromiyaa fi Oromoon biyya bilisa taatee uummata nagaan jiraatee uummata biroo waliinis nagaadhaan kan jiraatu eenyumtillee biyya Oromoo keessatti nagaan oolee akka bulu fedhiisitti qabna hojiinis adda bilisummaa Oromoo ni argisiisa jechuudha. Kaleessas qawween doorsifamnee humnaan biyya keenya cabsanii bulchanii har'a gaafa isaan karaa irraa goran immoo qaamni fedhayyuu yookaan dhaabni fedhayyuu humnaan biyya kana bulchuu hin danda'u. Har'a adda bilisummaa Oromoo immoo hanga uummata isaa keessa seenee jirutti galee jirutti waliin hojjetutti bakka inni jiruuf haala inni jiru keessatti uummata Oromoos ta'ee biyya Oromiyaa irratti dogoggorri uumamuun qabu jedhu. Rakkoon fedhe haa jiraatu, dhiphuun fedhe haa jiraatu, hanga fedhe haa taanu haqaan uummata keenya hojjechuu. Bakka wareegamallee feessetti wareegamuufi. Bakka rakkoolee feessetti dursinee rakkoo uummata keenyaa kaasuu jechuudha. Sabaaf sablammii Oromiyaa keessa jiru yaaddoo garaagaraa yeroo adda addaa kan nutti ka'u. Addi bilisummaa Oromoo saba biraan jaalatu jedhanii warri maqaa nu hadheessan akka nu hadheessan sanaa miti. Hundi keessan kan hubattan Oromiyaan sabaaf sablammii hedduu garaa ishiitti hammattee jirti. Oromiyaan hollaas guddoo qabdi. Kanaaf saboota nu gidduu jiran hundayyuu akkuma mirgi keenya akka eegamu qabsoomnu mirgi isaanii guutuu akka eegamu barbaanna. Nuti kan wallamnu dhaabota biroos ta'ee dhaaba mootummaa waliin jiru gaafa dhugaan Oromoo dabe haqi Oromoo dabe tokkollee eenyumaafuu hin eeyyamu. Ka qabsoomneefis ilmaan saba kana wareegama guddaa kabaasaniif haqa Oromootiif waan ta'eef bakka haqi Oromoo dabe tokkollee fudhachuuf hin teenyu jechuudha. Kaleessa Oromoo waan mirga isaaf falmateef hacuuccaan irratti raawwatama. Isa dura immoo Abisiiniyaan lafa Oromoo fi qabeenya isaa biroo waan hawwiteef itti duultee cabsite. Har'as Oromoon waan mirga isaa dabarsee kennuu dideef miidhaan irra ga'a. Mootummaan har'aas badii kaleessaa irraa barachuu diduu isaatiin hacuuccaa itti fufe. Badiin kaleessa Oromoo irratti hojjetame deebi'ee hojjetamuu hin qabu jenna nuti. Badiin kaleessa Oromoo irra raawwatame yakki uummata keenya irra uummataa fi Oromiyaa irratti raawwatame amma irra deebi'uu hin qabu. Kanaaf ilmaan saba kanaa hundi walaa isaanii wal dhabbii otoo nuumiin garaagarummaa kaayyoo qaban tiffatanii waan irratti waliin hojjechuu dandeenyu waan nagaa waan qulqullummaa waan biyya keenyaa ta'u waan saba keenyaa ta'u waliin hojjechuu dandeenya jechuudha. Mirga dhimma Oromoo fi Oromiyaa ta'u irratti hunda dabarsinee kennuu hin dandeenyu. Hiree murteeffannaa uummata Oromoo kan duran dhaabbanne sirna federaalaa kan duran dhaabbanne eenyu waliin waliigallee hojjechuu ni dandeenya. Dhimmoota Oromoo ilaalanii fi Oromiyaa ilaaluutti immoo jajjaboo ta'an immoo yoomillee waliin hojjechuu qophiidha. Eenyuma dhaaba fedheeyyuu hin jibbinu jechuudha. Dabni kaleessa dabii fi cubbuun ilmaan Oromootti kaleessa hojjetame har'allee deebi'uu hin qabu. Oromoodhumatu kalee wal ejjeessaa ture. Gaafa mootummaan Tigree bulchus Tigreen Oromoo beekee miti. Gammoojjii fi baddaa Oromiyaa keessa yeroo socho'aa turretti kan wal lolaa turre gariin ijoolluma Oromooti. Ilmaan Tigraay Oromiyaa keessa isaan beekan xiqqaadha. Numatu wal fixaa ture gariin keenya. Har'as badiin kaleessa dalagame kun har'a deebi'uu hin qabu jenna.
Badiin kaleessa deddeebi'e har'allee bakka tokko tokkotti mul'ata. Nama badiin qabne badii qaba jedhanii yakka itti barbaadanii bakki itti hidhamuun jira jechuudha. Karaa waaqaallee karaa namaallee gaarii ittiin jirru warri kana gootan. Yoo dhugumaan waa balleesse namni hidhamuun dirqi. Abbaa fedheyyuu ta'u seera biyya kanaa cabsinaan yookaan waan badiidhaan nama ga'u yoo jiraate seera jala ooluun dirqi. Garuu warra badiin qabne dhaaba siyaasaa deeggara jedhamee badiitti barbaadanii hiisisuun cubbuudha. Cubbuun kun ammallee nutti deebi'uun qabuun jedha. Warri hojii akkanaa deemsisu gama qaama mootummaas ta'ee cubbuu akkanaan deemu yoo jiraate isaan kanaan nurraa dhiisaa nagaatti adeebinu. Uummanni keenya nagaa barbaada. Biyyi kun nagaa barbaada. Nagaan ka tolu hundi keenya yoo nagaa eegde malee akkuma kaleessa olaantummaa gartuu tokkootiin yookaan namoota tokkootiin anas sii beekaa namoota xiqqoon uummata Oromoo irra feenee deemuu hin dandeenyu. Uummata kana hin ga'a. Badiin kaleessa uummata kana irratti hojjetame hin ga'a. Har'a immoo tolaa hojjennu waliin jenna. Waggoota torban darban kana haala ulfaataa keessa darbamee har'arra gahameera. Har'as Oromoon balaa gurguddaa keessummeessaa jira. Hayyoonni, qabsaa'onnii fi jaarmiyaaleen adda addaa yeroo kanatti mari'atanii kallattii waloo fi furmaata waloo akeekuu qabu. Hubannaan waloo uumamee waliin socho'uutu barbaachisa. Kan darbe mataa bishaaniitii jennee kan fuulduraatti haa xiyyeeffannu. Ammaaf kanuma nagaan.